Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga himtaatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetira 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaabbii mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Kanaan dura dorgommii Oloompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu Atileet Daraartuu Tulluu akkasumas ispoortii taakwandootiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Oloompiikii baranaa irratti waan jedhan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Daan Biraawon, Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessitu Jaallanne Gammadaati. Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Waldorgommii Oloompikaa kan Jaapaan keessatti jimaata har'aa gaggeeffameen Atileet Salamoon Baaregaa fiigicha meetira 10,000 badhaasa meedaalaa warqee ka jalqabaa Itoophiyaaf argamsiisee jira. Salamoon fiigichi kun xumuramuuf meetira muraasni lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun daqiiqaa 27 sekondii 43 fi maayikiroo sekondii 22 injifate. Itti aanee galuun meedaala meetii kan argate lammii Ugaandaa Jooshuwaa Cheptegei yoo ta'u, meedaala naasaa immoo lammii Ugaandaa Kabiraa Jaakob Kaablimotuutu argate. Atileetiin Itoophiyaa Barrihuwaa Aragaawii arfaffaa yoomiif qajeelchaa dabalatee immoo lammiiwwan Afrikaa kanneen biroon hanga sadarkaa 10tti injifatanii jiru. Fiigicha meetira 5,000 ka dubartootaa gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa Sanbaree Tafarii, Jigaayyoo Taayyee fi Gudaaf Tsaggaa'ee injifachuun dorgommii marsaa itti aanuuf darbanii jiru. Dorgommii daakaa bishaanii har'a gaggeeffame irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yoo ta'u, Abdulmalik Toofiq Muktaar garee ramaddii isaarraa 6ffaa ta'uudhaan dorgommii marsaa itti aanuuf hin darbin hafeera. Kamisa kaleessaa fiigicha waan irra utaalan of keessaa qabu ka meetira 3,000 lammeechaa Girmaa injifachuun marsaa itti aanuuf darbee jira. Dorgommii wal fakkaataa ramaddii kabiraa irratti immoo Atileet Geetinnat Waalee lammaffaa ta'uun injifatee marsaa xumuraaf darbee jira. Fiigicha meetira 800 Habtaam Alamuu ramaddii isheerraa lammaffaa ba'uun marsaa itti aanuuf dabartee jirti. Dhimmootii gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa hatattamaaf qindeessuudhaaf itti aanaa barreessaa duree kan tokkummaa mootummootaa Maartin Griffiths imaltuu guyyaa 6 har'a Itoophiyaa keessatti jalqabuu isaanii tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Maartin akka jedhanitti qooda haaraa qabaataniin imaltuu ifatti gaggeessan ka duraa gara Itoophiyaatti ta'uun anaaf barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas walitti bu'iinsa hidhannoo Tigraay fi Beneshaangul keessaa akkasumas walitti bu'iinsa gosotaa kan bulchiisa naannoo Afaar, Somaalee, uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessaa gama biraan immoo caama bulchiisa naannoo Somaalee, Oromiyaa fi Afaar keessaan kan ka'e gargaarsi dhala namaa barbaadamu dabaluu isaan jedhan. Rakkoo rifaasisaa kun balaa lolaa bishaanii, weerara hawaannisa gammoojjii, dhabamuu wabii nyaataa hamaa fi weerara dhukkuba COVID-19tti dabalata ta'uusaa dubbatan. Daawwannaa gaggeessan kanaan aangoota mootummaa ka sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota hawaasa gargaarsa dhala namaaf ajjoomtoota gargaarsaa waliin wal argu jedhamee eegama. Guutummaa Itoophiyaa keessatti deebii gargaarsa dhala namaa kennamu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e akka gaggeeffamu nan abdadhaa jedhaniiru. Siviilota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman akkasumas rakkoo hojjetoota gargaarsa dhala namaarra ga'u arguuf jecha Tigraayitti imaluuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Kana malees aangoota bulchiisa naannoo Amaaraa waliin magaalaa Baahir Daar keessatti wal arguuf
karoora akka qabanis ibsamee jira. Sibiilota sababa walitti bu'iinsaan kan ka'ee manaaf qe'ee ofii irraa godaanan gargaaruuf hojjetaa akka jiran ta'u godina Walloo Kibbaa keessatti magaalaa Waldiyaaf kantiibaa akka ta'an obbo Mahammad Yaasiin VOA'f ibsanii jiru. Kantiibaan kun akka jedhanitti namoonni naannoo daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay irraa godaanuun Waldiyaa seenaa jiran. Sibiilonni hangi tokko magaalaa Waldiyaa keessaas dhiyeessaa akka jiran kunis olola sobaa miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaatuun kan walitti bu'iinsi magaalaa Waldiyaa dhaqqabe jedhurraa ka'uun akka ta'e dubbataniiru. Kanaafis uummanni oduu sobaan akka hin gawwamne gaafatanii yeroo ammaa immoo magaalattiitti uummanni deebi'aa kan jiru ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Roobni baranaa kasilaa ta'uu qaburra darba waan ta'eef jecha Uummanni Itoophiyaa miliyoona 2 ta'u balaa lolaa bishaanii fi lafti citee galagaluun miidhamuu kan danda'u ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannolee fi bulchiisi magaalaalee yaaddoo kana qaban humna qophii gochuuf qaban jabeessuun akka hojjetan taasifamaa jira jedhameera. Qophii kanaafis qarshiin biliyoona 4 akka barbaachisu Komishinni Hooggansa Hojii Balaa kan Federaalaa beeksisuusaa Addis Chakkol gabaaseera. Deemokiraasii dhugaaf Baaldaraas jedhamu Bayii filannoo biyyoolessaa samarsaa 6ffaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dorgome Baaldaraas har'a ibsa baaseen filannoon sun amanamaa fi kan haqaa ta'uusaa kan hir'isu gochi hedduun gaggeeffamu qorannaan mirkaneessee jira jedha. Komee isaa kana boordii filannootti dhiyeessu iyyuu deebii dhabuusaan Finfinnee keessa kan jiran naannoo filannoo 23 keessatti 21tti filannoon kun irra deebi'ee akka gaggeeffamuuf mana murtiitti himannaa banuusaa Baaldaraas ibsee jira. Iyyata Baaldaraas dhiyeeffate kan ilaaleen itti gaafatamtoota hojii kan boordii filannoo argachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu baatus guyyaan ba'ii filannoo ifa ta'e san walitti qabduun boordii filannoo adde Birtukaan Miidhagsaa haasawaa dhageessaniin boordichi filannoo amanamaa gaggeesseera jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Keenadi Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Soomaaliyaan pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa haaraa filuuf tarkaanfii ishee dandeessisu fudhattee jirti. Kunis miseensota mana mareessa ol aanu magaalaa gama kibbaa fi buufata doonii taate Kismaayo keessatti eega filachiiftee booda. Miseensota 72 kan qabu gumiin kutaa Jubaland barcuma isaan jalqabaa arfan miseensota 54 kan qabu mana mareessa olaanuuf Kismaayo bakka yeroo tokko maadhee jabaa Al-Shabaab ture keessatti eegumsa jabaa jalatti gaggeessan. Barcuma mana mareessa olaanuu keessaa qabnu 8 keessaa 4f namoota fillee jirraa kunis fuula duraatti deemuuf tarkaanfii milkaa'ina guddaa qabudha jechuudhaan dura ta'an komishina filannoo kan kutaa Jubaland Siyaad Mursaal dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Akka qindeessitoonni hiriira mormii kanaa jedhanitti mooraa baqattootaa keessatti namoonni 5 ajjeefamanii 19 immoo butamaniiru. Akka mooraan baqattootaa Tigraay keessaa ga'ee bakka biraatti jijjiiramuus gaafataniiru. Ejensiin dhimma bulchiinsa baqattootaa fi warra baqannaarraa deebi'anii Itoophiyaa gama isaatiin nageenya baqattootaatii fi daawoo kennaa jirraa jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman kaleessa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulduratti haleellaan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti taasifamu haa dhaabbatu jechuun hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Obbo Tasfaa'um Kaasaa kaampii baqattoota Tigraay jiru Hitsaab jedhamu keessatti jiraachaa turu ibsuudhaan haleellaan kaampii isaanii irratti baatii 7 dura raawwatamuun kaampiin isaanii cufamuudhaan dhiyeessuun gara Finfinnee dhufuu isaanii ibsan. Ammallee haleellaan kaampii baqattootaa keessatti taasifamaa jira jechuun dubbatan. የሚያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማይአይንና በአዳሃሪሽ ካዮን hiriira kana inni jalqabaa baqattootni Hadaruushii fi Maayiniin jiran ajjeefamaa jiru. Tajaajila wal'aansaa fayyaa argachaa nyaataa fi deeggarsa garaagaraa argachaa hin jiran. Kanaaf gara nageenya amansiisaan jirutti
akka bakki isaaniif jijjiiramu kan jedhudha. Lammaffaan ammoo nuti warri buqqaanee as dhufne erga Finfinnee seenne ji'a torbaa garuu aaraa ta'ee UNHCR homaa deeggarsa nuuf taasisee hin beeku gama tajaajila fayyaan ta'ee karaa waraqaa eenyummaatiin. Inni sadaffaan deeggarsi baqattoota Eertiraatiif kennamuu qabu homtuu nuuf taasifamaa hin jiru. Kanaaf hiriira baane jedhan. Obbo Hermoon Nagaash baqattoota Eertiraa keessaa tokko ta'uu dubbatu. Hiriira kaleessaa irrattis deebii gama waajjira dhimma baqattootaa irraa kennameef akkasiin ibsani. Biyyoota 15 dhufan keessatti deebiin isiniif kennamaa nuun jedhan. Gama biraatiin koomishiniin kun haleellaan baqattoota irratti qaqqabaa jiru akka dhaabbatuuf dhaamsa ni dabarsiisaa jedhan. Akka ibsa ejensii dhimma baqattootaaf godaansarraa deebi'anitti baqattoonni Eertiraa Tigraay turan keessaa kanneen 5,000 caalan gara Finfinnee dhufuu beeksisee jira. Dubbii himaan ejensichaa obbo Ba'aakaal Nugusee dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbataniiru. Baqattootni kunneen kan ba'an buufata baqattootaa Hitsaatsii fi Shimaalbaa jedhamu keessaati. Ji'oota 7 darbee gareen Hoo'aat haleellaa raawwachuu hordofee buufatni baqattootaa kun cufamanii jiru. Baqattootni bahan muraasni gara Haaddee Haruushii fi Maayinii jedhamutti kan gaggeeffaman yommuu ta'u baqattoota 9,000 ta'antu achi gale. Namoonni 5,000 ol ammoo Finfinnee galanii jiru. Galmaaniirus garuu dhugaan jiru baqattootni yeroo magaalaa seenan eegumsa nageenyaa ni taasisaaf mootummaan garuu tajaajila kanneen biroo kan kennan dhaabbilee idil addunyaati. Obbo Ba'aakaal itti dabaluun hojiin guddaan ejensichaa baqattootaaf eegumsa taasisuudha erga jedhaniin booda baqattoota Eertiraa Finfinneef Tigraay jiran ilaalchisees waan jedhan kunooti. የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ Ejensiin dhimma baqattootaaf warreen baqaa deebi'an kan Itoophiyaa rakkoon bakka qaqqabeetti ammas kaampii Haaddee Haruushii fi baqattoota irratti haleellaan gahaa waan jiruuf nageenyi isaanii bakka eegamutti jijjiiruuf qophii barbaachisu dursinee taasisnee jirra gama keenyaan. Fakkeenyaaf Daabaat irratti lafa hektaara 91 ta'u fudhannee dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa dhufan da'oo baqattootaaf ta'uu akka ijaaran haala mijeessaa jirra. Baqattoota yeroof dhufan keessummeessinee da'oo yeroof keessa turan mijeessinee jirra. Mootummaa naannoo Amaaraaf bulchiinsota naannichaa waliin amma kan dhufan baqattoota 100 ta'aniif deeggarsa barbaachisu nyaata irraa eegallee gooneerraaf nuti akka mootummaatti dirqama keenya ba'annee jirra jennee amanna. Finfinnee kan jiran irratti akka rakkoon nageenyaa hin geenyeef bakka jiranitti kanneen gabaasa godhaniif eegumsi ni taasifamaaf. Gaaffiin baqattootaa kun deeggarsi barbaachisu nuuf hin taasifamnedha. Kun ammoo sirriidha. Nuti dhaabbilee idil addunyaa dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turreerra. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota koomishinii dhimma baqattootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofni. Qaamni mootummaa naannoo Tigraay jechuudhaan of waamu kan adda bilisa baasaa uummata Tigraayin durfamu ibsa baaseen baqattoota Eertiraa irratti haleellaan raawwatamuu fi buqqaafamuu isaanii gabaasaaleen ibsan bahaa jiraachuun isa yaaddessuu ibsee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii idila addunyaatiin akka gaggeeffamus ni gaafanna jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanaan dura dorgommii Olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hooggantu Atileet Daraartuu Tulluu akkasumas bifa ispoortii takwaandootiin yeroo duraatii fi Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Tigisti Gammeetti waan himan qabu. Akkuma beekamu Tookiyoon atileet Abbabee Biqilaa maaraatooniidhaan bara 1964 irratti meedaaliyaa warqii argachuudhaan bakka seenaatti hojjetedha. Kanaaf jecha dorgommii ammaa hiikaa addaa nuuf qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan har'aa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Gareen atileetota Itoophiyaa ji'oota 8 darbaniif tapha Oloompikiitii qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisuu jalqabeera. Oloompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 10,000 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atileetiksii kaanii
torban lammaffaa fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis ijji isaanii atleetota irra jira. Hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan dura olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 galmeessite pireezidaantiin federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu takkaa qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessaa bilbilaan Jaappaan irraa haasofsiiseera. Walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture. Egaa boru isa calqabaatti calqabnaa. Gaarii nu ta'a jenneeti yaadna boru calqabna jechuudha gaa. Meedaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarraa? Borumee gaa akkuma isa calqabaati. Isarraa mee hoo rabbi fuula dhugulte mee borraa bilbilisni isarraa ka'eetaa sitti maan hafe. Daraartuun kaleessa kana natti himtee egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiratiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan meedaaliyaa warqii argateera. Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise biyya 8 kana keessatti gareen olompikidhaaf fudhatame hundumtuu atileetis jedhii leenjisaas jedhii hakiimiis jedhii ogeessas jedhii teeknikas jedhii sirna sassaabe hojii gaggeessus jedhii hundumtuu dhugaatti hojjetuunis baay'ee dhamanii jiru. Taphni olompikii baranaa Jaappaan Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atleet Daraartuu Tulluu. Akkuma beektu immoo Jaappaanitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaalatamaa isa guddaa atleetii kabajamaa Shaambal Biqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqii isa lammaffaa argatee beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu sana irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 800 irraa amma maaraatoonii amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa kutannee kan irraa rabbi immoo gaa rabbii fi kadhannaan uummata keenya nu biraa jiraatu jenneeti yaadna kanatu jira jechaadha. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees qophii ji'oottan 8 darban atleetonni gochaa turan keessatti dhiibba nama tokko jiraachuu an ibsitu. Atleet Daraartuun calalliin dandeettiin atleetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3 waggaa gaggeeffame keessatti calalliisan keessa qorannoo godhameen atleetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamuun isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite. Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaan koronaa xiqqaadha jedhee kan laalamu miti akka laayyeetti kan laalamu miti. Bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa duwwaa ta'een addunyaa irratti kan ta'edha. Garuu gaddas kan warri galan immoo koronaarraa laalamanii bilisaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kana isa wal dorgommiitti seenini mirmaraa isaa fudhatu. Amma wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaadna garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis waa akkas fedhanii boonas waan xinnaa jennee waan ilaallu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetitiin warri qabamanii jiraa turaniyyuu haa ta'uyyuu malee isarraa immoo bilisa baanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii. Amma garuu gara Jaappaanitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundumtuu akkuma hunduu jechuu hin dandeenya. Guutumaan guututti bilisa jiru gaa wal dorgommiidhaaf qophiidha jechaadha. Atleet Daraartuun fiigicha odoon dhaabin dura olompikii 4 irratti hirmaatteetti. San keessaa 2 mootee meedaaliyaa warqii fudhatte. Yeroo tokko 3ffaa, hoo tokko immoo 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atleetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessiteessi. Yeroo ammaa kana hooggantoota atleetota Itoophiyaa 35 qabatanii olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu ishiitiin muuxannoo saniin atleetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe. Egaa garaagarumsaa gaafa ofii kaattu dhuunfaa keetiin waa'ee dhuunfaa keetiin yaadda. Gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta. Hunda isaanii bakka buuta. Alaafinni isaan hundaayyuu sirra jira. Kun egaa garaagarumti qabaa jechuudha. Gaafa ofii dorgomsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechu itti onnu taata. Har'a garuu jara kana inni hooggantaa hoogganuu jechuun immoo warri 35 kun hunduu jira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsibilitiin isaanii sirra jira jechuudha. Kun baay'ee ulfaataadha.
garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha gabaabumatti. Beekumsa qabuun muuxannoo qabuun biyya qarqaruun immoo anaaf immoo carraa biraati. Carraa biraa immoo gara biraa kennee immoo amma hin danda'amne yeroon qabuun muuxannoon qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadha carraa guddaadha. Maaliif olompikii jechuun waan akka boru waan akkaattu miti iftaa waan akkaattu miti waggaa afurii ta'an tokko kan argattudha. Namni irra hirmaate kun boru hirmaachuu danda'u baata. Namni immoo aqaamni irra jiru kun immoo boru jiraachuu baachuu danda'a. Kana waan ta'eef carraa argatan kanatti inni guddaan waa'ee dhiphistee waa'ee kee duwwaa miti waa'ee kee duwwaa waa'ee maatii kee duwwaa laalu miti. Nuga waan as geenyeef waan uummanni nu qarqaareef waan uummanni nu bira dhaabbateef waan uummanni nu jalseef as geenye. Kana waan ta'eef waan har'a as ga'uun kee kun waa'ee uummataati waa'ee biyyaati waan ta'uuf waa'ee biyyaa immoo si dura ta'uu qaba waan hundatu si durallee maatii kee hundarree maaluma kee hundaa dura ta'uu qaba. Kana waan ta'eef biyyi hoo jiraate immoo asis hin jiraata uummanni jiraate illee hin jiraata nageenyi jiraate illee hin jiraata. Atleet Daraartuu Tulluu galateeffachaati. Atleetiksii keessaa hoobaan immoo bifa ispoortii kanaan dura Itoophiyaan olompikii irratti ittiin hirmaattee hin beekneen yeroo duraati calallii darbuudhaan seenaan hojjete dargaggoo Salamoon Tufaati. World Teekwaandoodhaan atleetota hirmaatan 16 keessaa 7ffaa bahuudhaan diipiloomaa argateera Salamoon. Kaleessaa gara biyyaa akkuma deebi'eenan bilbilaan isa dubbise. Itoophiyaa yeroo jalqabaa kana qofatu darbee maataraatan Jaappaan irratti wal dorgommii kiiloo xiyyataniin immoo -8 kiiloogiraamiidhaan akka addunyaatti nama 16 qofatu darbaa. Raankii sanarraa nama tokko haga 6 hin jiru addunyaa irratti daayireektii darbu Olompikiin darbu ani immoo Afrikaa bakka bu'ee Afrikaa irratti maataraa san darbeetiin gara Olompikii galee raankii Olompikii kanaan hojjetame irratti 7ffaan jira nama 16 keessaa. Hayyeegaa baga gammaddee ispoortii kanaan hirmaachuumtu qoftu waan guddaadha. Mee muuxannoo kee waan argiteerraa Olompikiin egaa dirree guddaadha. Dirree ispoortii guddichaa atleetonni yaadanii hawwanii irratti hirmaatanii waan kanarraa baratte nutti. Ispoortii kanaan garuu wal dorgommii Afrikaa maataraa yeroo hin dandeenye waggaa baay'ee darbuu hin danda'amne ture. Amma immoo ani waggaa 8 booddeen darbe. Waggaa baay'eetti waa baay'ee barumsa hunda waa hunda bakka akka hojjaa kiyyaa ganama galgala torban keessatti guyyaa 6 nan hojjaa ganamaaf galgala isaa agas 6 nan hojjaa guyyaatti qofa. Innaa wanna baay'een itti abee Olompikii nan darba jedheen waggaa kana hunda itti fitee inni naa milkaa'ee amma bakkee kana dhaabbachuu kiyyaaf biyyatti illee alaabaa ishii bakkee sanarratti kaasuun atleetiksiitti achirratti walqixa ta'uun baay'een gammade. Achirratti hirmaachuu bicha odoo hin ta'in qabxii fiduu keenya immoo gammada biraa lammaffaa nu ta'ee jira. Dippiloomaa 7ffaan ba'ee dorgommii tokko achirratti moo'uu jechuun wanna guddaa tokko yoo moote qabxii ol ba'a. Ani tapha 3 go'ee achirratti dippiloomaa qabeen dhufee yeroo duraatti Itoophiyaaf dippiloomaa fidee baay'ee gammade. Hayyeekaa Salamoon yeroo biyyatti simatamtuu dippiloomaa kee qabattee suurawwan warraa fi deeggartoota kee wajjin kaate amma karaa feesbuukii ilaalatiin jira. Asii wajjin dippiloomaa qabatanii mul'atan haadhatee natti fakkaatanii ammam gammadan isaan? Haati baay'ee gammadde. Kanaan dura akka beekamutti obboleettiin lamaan biyya Olompikii irratti hirmaatanii deemtee simattu baay'een gammadaa ture. Anillee nan yaadaa ture akkanatti oduu na simatte jedhee nan yaadaa ture duraan. Mastoot Tufaa jedhamti takka beejiing Olompikii irratti hirmaattee takka immoo London maaraatoonii 2017 irratti isiitu sa'a guddaa argattee Tigist Tufaan Riyoo Olompikii hirmaatte. London maaraatoonii mo'atte 2017. Olompikii ijoollee 3 qopheessite jechuudha. Dargaggoo Salamoon dadhabbiirra jirta reefu biyya geechee dorgommiirra yeroo kennu keetii fi ulfaadhu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataarraa kanumaan raawwata. Anis sirba Ayyalaa Nugusee atleetota faarsu kana sin affeerretanan
qophii labataa irraa xumura. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigisti Gammeetii nagahan. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeesse. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaadhaan namootan seeraan ala daddabarsan mormuudhaaf of kennanii fi badhaasa kabajaa kenna. Akka bara darbee bara kanas sababa COVID-19 kan ka'e sirni namootan 8 badhaasa kabajaa argatanii kan raawwatame karaa toora masariitiitiin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken namootan bara 2021 fi badhaasaa fi filataman galateeffataniiru. They're advocates, public servants, leaders of NGOs. Warreen namootan dadammaqsan, hojjettoonni mootummaa, hoggantoonni miti mootummaa, akkasumas warreen daddabarsiisa namoota seeraan alaa karaa kamiinuu dhaabsisuu yaalan, warreen miidhamtoota gargaaran, warreen yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf gargaarsa godhan, warreen karoora tarkaanfii biyyoolessaa kalqanii hundee rakkinaa isa namootan akka biyyaa biyyatti daddarban taasisu addaan baasuu yaalanii jiru jedhanii Antoonii Bilinken. Lammii biyya Bireeteen guddittii kan taate Imelda Pool jaarmiyaa miti mootummaa farra namootan seeraan ala daddabarsanuu Meerii Waardi Looreetuu jedhamu hundeessite. Warreen Albaaniyaadhaa fi Awurooppaa keessatti seeraan ala namootan daddabarsan mormuudhaa fi sochii European Renet Network jedhamu kan uumtedha. Joosiyaan Liinaa Beemee Kaasoo'ii Riippaabilikii Giddugala Afrikaa keessatti qaama farra namootan seeraan ala daddabarsanuu ijaaruudhaan biyya ishee keessatti yeroo jalqabaatii fi karoorri tarkaanfii daddabarsiina namootaa akka hojiirra oolu taasifteetti. Chaantaal Saagiboo Saasee dhimma daddabarsiisa namootaa irratti bara 12 hojjechuudhaan jaarmiyaa miti mootummaa kan dhimma ijoolleewwan seeraan ala daddabarsanii irratti hojjetu hundeessuudhaan nama falmaa jirudha. Soo'ichi Ubusuukii Jaappaan keessatti mirga hojjettoota lammii biyya alaa irratti nama hojjetudha. Bara hedduudhaa fi jaarmiyaa leenjii hojjettoota biyya alaa dugda duuba dhaabbachuudhaan miidhaa hojjettoota dirqisiifamanii hojjetan hambisiisuudhaaf boqonnaa malee hojjeteera. Shaakiyaanoovaa Kaasaanoovaa biyya Kaazakistaan irratti daariktera wiirtuu seeraa hirmaanaa dubartootaa Saanaa Saaziim jedhamuuti. Dhimma namootan seeraan ala daddabarsamanuu irratti hojjeta. Jaarmiichi waa'ee namootan dhimma kanaan miidhamanii irratti tajaajila dadammaqsaa kenna. Guutummaa walakkeessa Eeshiyaa keessatti baqattootaa fi warreen miidhaan irra qaqqabe gargaara. Giwularmiinaa Kaabaraaraa Figarowaa abbaa alangaa addaa dhimma namootan seeraan ala daddabarsamanii irratti kan hojjetan. Dandeettii waajjira abbaa alangaa mootummaa Meeksikoo nama guddisanii fi dhimma daddarbiisa namoomaa irratti qorannoon akka geggeeffamu nama taasisanidha. Muhammad Ali Obediilii gargaaraa hayya duree ministeera bulchiinsa misoomaa hojii fi dhimma hawaasaa mootummaa Kaataar jalatti deeggaraa fooyya'insa hojiitii fi daddabarsiisa namootaati. Akkasumas imaammataa fi sagantaa namoota daddabarsuu irratti qophaa'an nama hojiirra oolchedha. Roosiyoo Moohiraaniyeetoo biyya Ispeen keessatti waggaa 12 fi hokkora saalaa fi dhimma dubartoota faayidaa saalaatii fi daddabarsamanuu irratti falmii nama godhanidha. Karaa baay'eedhaan lolli karaa namootan seeraan ala daddabarsanuu irratti geggeeffame sadarkaa naannooti. Al tokko hawaasa tokko irratti hundaa'uudhaan. Namootan jajjaboon warreen dabarsanii of kennanii lolicha hooggananii fi kabaja kenninaa jedhanii Antoonii Bilinken. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiilooheerzii 12,040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabartu asirratti raawwata. Wixata qophii keenya idileetiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'aa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.